Video kana keessatti warroonni projektii airdrop kan ta'e seed airdrop hojjechaa jirtan seed airdrop taaskii ajaa'ibaa tokko fidee jira. Tokkoffaa taaskii kana xumuruu qabdanii, lammaffaa immoo dhaggeeffatan koo warroonni multi accountii qabdan yookaan immoo bilbiloota adda addaatti fayyadamtanii multi accountiidha yookaan immoo accountii seed airdrop kana kan garagaraa bantanii hojjechaa jirtan of eeggannoo gochuu qabdanidha video kana keessatti kan ilaallu. Lammaffaa irratti immoo dhaggeeffatan koo warroonni two market app hojjechaa jirtan two market app airdrop xumuramuudhaaf almost guyyaa afurtu hafe jechuudha. Snapshotiin isaa yookaan immoo maayin gochuun keenya guyyaa afur booda ni dhaabbata. Baay'een keessan akkuma beektan Desembar 20 irratti listi ta'a jedhame guyyaan isaa kan beekamedha jechuudha two market app. So isaa wal qabatee gaafiin namoota baay'ee maalidha? Tookini nuuf kafalaa hin jiru, kooyinii nuuf kafalaa jiru tokkollee hin jiru warroonni jettan jirtanii akkamitti akka hojjettan gabaabinaan isiniin dhaqqaba jechuudha. Video kana keessatti wantoota kanneen lamaan kan isiniin dhaqqabu ta'a. Yoo yaa shama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soof Maraab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa. Video kanaan information lama isiniin dhaqqaba. Tokkoffaa seed airdropidhaan kan wal qabateedha. Seed airdropin qabadhee kan isin dhufeef taaskii kana hojjechuun dirqama keessanii. Lammaffaa irratti immoo warroonni multi accountii qabdan yookaan immoo accountii lama sadi irratti seed airdrop hojjechaa jirtan of eeggannoo gochuu qabdanidha kan isiniin dhaqqabe. Sababni isaas wanta hojjettan kana dhabuu keessaniin duratti of eeggannoon isin gochuu qabdan dirqama ni jira waan ta'eef isiniin dhaqqaba. Egaa lammaffaa irratti immoo two market appen wal qabatee information gabaabduu isiniin dhaqqaba. Ergasii immoo video keenya ni goolabna. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channelii kanaatti dhuftan YouTube channeliin kun YouTube channelii teekinooloojiidhaan ittiin wal bartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Gaay gara barnootichaatti. Egaa gara seed airdrop erga seentanii booda seed airdrop warroonni hanga ammaatti hin eegalin amma irraa kaastanii eegaluu qabdanii. Sababni isaas ji'a kana keessa listi ta'a jedhamee kan eegamudha. Desembar 30 irratti egaa snapshotiin isaa ni xumurama yookaan immoo maayin gochuun ni xumurama jedhamee kan eegamaa jirudha. Egaa ji'a itti aanu keessatti immoo kafaltii akka eegaluudha kan beekamu jechuudha. Hanga ammaatti wanti isaan officially beeksisan guyyaa kana jedhanii jiru. Garuu two market app ji'a kana Desembar keessatti Desembar 20 irratti listi akka ta'uudha kan beekamu jechuudha. So gara seed airdrop erga seentanii booda warroonni hanga ammaatti hin eegalin immoo linkii isaa chaanala kan koo kan Telegram irraa ni argattu. Chaanala kan koo kan Telegram Soofumar Media irraa ni argattu jechuudha salphamatti. Egaa gara seed airdrop erga seentanii booda dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argattan wanta haarawaa kan argachuudhaaf earn ka jedhu keessa yeroo seentan egaa akkuma asirratti argattan I am not a robot ka jettu ni jirti. I am not a robot ka jettu kanarratti isee kana verify gochuu qabdan. Egaa taaskii kana warroonni hin hojjetin hojjechuun dirqama keessan. Sababni isaas nama ta'uu keessan beeksisuu qabdanii bootii kanaaf jechuudha yookaan kaffaltii isiniif kaffaluu dhabuu danda'an. Sababni isaas airdropiiwwan baay'een kaffaltii karaan ittiin kaffalan keessaa tokkoffaa nama ta'uu keessan adda baafachuudha. Lammaffaa immoo karaan isin ittiin hojjettan seera qabeessa moo seera qabeessaa miti kan jedhu seerota mataa isaanii qaban waan ta'eef isaanis namoota taaskii kana hojjetanii roobot ta'uu dhabuu isaanii hin beeksisin akka tasaa hin kaffalluuf jechuu danda'anii. So kana dura isin taaskii kana xumurtanii salphamatti kaffaltii keessan yeroo seed airdrop listi ta'etti jechuudha kaffaltii keessan fudhachuu qabdan jechuudha. Asirratti of eeggannoon isin gochuu qabdan warroonni multi accountii qabdan. Multi accountii jechuun accountii lama yookaan sadi irratti seed airdrop banantanii bilbila adda addaatiin laptooppii adda addaatiin akkanumallee PC adda addaatiin jechuudha bilbila adda addaa irratti accountii garagaraa irratti hojjechaa jirtan yeroo isa kana verify godha jettan jechuudha. Dhaggeeffattoota koo accountii tokko irratti illee verify fully isiniif ittiin gootan yookaan immoo security cameraadha kan isin kaasu irratti robot ta'uu keessan adda baasuudhaaf. So asirratti fully keessan kan itti mul'isan kan keessa yoo ta'e isa kan biraa irratti accountii multi biraa yoo qabaatan immoo kan biraa achirratti verify gochuu ni qabdan fuula nama biraatti fayyadamtaniiti jechuudha. So hunda irratti iyyuu fuula keessanitti fayyadamtanii verify godhatanii yoo yaaddan dhaggeeffattoota koo multi accountii qabaachuu keessan adda baafatanii immediately seed airdrop kaffaltii akka isiniif hin kafalle gochuu danda'anii baan isin gochuu danda'an jechuudha. So of eeggannoodhaan hojjechuu qabdanii accountii tokko irratti fuula keessanii verify gochuu qabdanii accountii biraatiin maatii keessanitti yookaan nama biraatti fayyadamtanii fuula nama saniitiin verify gochuu qabdan jechuudha. So akkamitti verify gochuu qabdan kan jedhu haa ilaallu. I am not a robot kan jettu kana fuulduratti start kan jettutti argama. Start kan jettu kanarratti jalqabsiiftan jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan human pass kan jedhu ni argama. Ergasii immoo sanduuqa kanarratti right gootanii ergasii immoo start jettan. Ergasii immoo dhaggeeffattoota koo akkuma asirratti argattan human pass gara jedhamutti isin geessa jechuudha.
Egaa akkuma asirratti argitan artificial intelligence itti fayyadamaniiti jechuudha kan suuraa isin kaasuudhaaf deeman asirratti sarchi godhanii suuraa kaatan jechuudha fuula keessan kennitaniif jechuudha bootii kana nama ta'uu dhabuu keessanii fi akkanumallee maashinoota adda addaatti appilikeeshinoota adda addaatti warroota fayyadamanii hojjechaa jirantu jira waan ta'eef fuula kanarratti fuula keessan kennuu qabdan jechuudha asirratti fuula keessan ni kennitaniif jechuudha dhaggeeffattoota koo fuula keessan ni waraabdan jechuudha. Egaa akkuma asirratti argitan bakka suuraa fuula keessan egaa salleettiin guutan isinif fidee jira jechuudha artificial intelligence dha wanti kun dhaggeeffattoota koo human verification by biometrics jedha jechuudha. Egaa asuma irratti scan face now ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan suuraa kaaftan jechuudha fuula keessan so suuraa ni kaasna jechuudha fuula kan koo suuraa ni kaasa warroonni garuu dhaggeeffattoota kan koo asirratti akkaawuntii yookaan malti akkaawuntii qabdan akkaawuntii adda addaa irratti hojjechaa jirtan akkaawuntii tokko irratti fuula keessan akkaawuntii biraatti irratti immoo fuula maatii keessanii keessa kan biraatti fayyadamtanii verify gochuu qabdan jechuudha. Akkaawuntiiwwan garaagaraa kanarratti fuula keessan qofa select yoo gootan dhaggeeffattoota kan koo akkaawuntiiwwan adda addaa malti akkaawuntiidhaan akka isin hojjechaa jirtan ni beekanii direct baan isin godhu kaffaltii tokko illee hin argattan jechuudha. Asirratti scan face now ka jettu kanarra kilik gochuudhaan scan gochuu jalqabdan ergasii immoo allow ka jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo suuraa fuula keessan of kaasuu jalqabdan jechuudha. Akkuma asirratti argitan suuraa fuula kootii fudhachuu irratti argama jechuudha. Move face into front of camera dha. Egaa gara fuulatti ni dhiyeessitanii egaa move back dha duubatti ni dhiyeessitanii ergasii immoo connecting jechuu jalqaba jechuudha. Akkuma asirratti argitan gara fuulduraatti ni dhiyeessitanii ergasii immoo gara duubaatti deebitanii ergasii immoo select isiniif connect isiniif gochuu irratti argama jechuudha. Egaa connect godhee erga fixee booda dhaggeeffattoota kan koo connect godhee erga fixee booda egaa akkuma asirratti argitan record gochuu irratti argama. Akkanumatti itti dhiyeessa jechuudha. Ergasii scan godhaa jira. Wow, verify gochuu irratti argama. Egaa verify godhee ni geessa jechuudha. Egaa fuula keessan sosochoosuudhaan itti dhiyeessuudhaan irraa fageessuudhaan egaa suuraa ni kennitaniif jechuudha. Asirratti akkuma asirratti argitan jechuudha. Verify haala kanaa gootan jechuudha. Ergasii immoo erga scan godhee fuula keessan haala amma isinitti agarsiisanii sosochooftanii sirriitti verify gootanii booda duubatti isin deebisee haala kanaan taaskiin kun asirratti search godhee isiniif right isiniif godha jechuudha. Ergasii immoo verify ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan salphumatti tokkoffaa seed airdrop coin lama argattanii lammaffaa immoo dhaggeeffattoota kan koo nama ta'uu keessan adda baasanii jechuudha. CD airdrop warroonni CD airdrop kun adda baasan nama ta'uu keessan jechuudha. So robotii akka hin taanee fi yookaan immoo maashinoota adda addaa akka hin taane adda isin baasanii jechuudha. So haala kanaan verify gochuu qabdan isa kana kaffaltii irratti illee value guddaa qabaachuu danda'a waan ta'eef ammuma irraa kaasaatii verify godhaadha. Ana biratti akkuma asirratti argitan search godhaa jira. Xiqqoo isin ni ture jechuudha adda baasanii search godhanii sirriidha moo sirrii miti kan jedhu adda baafachuudhaaf yeroo isin irraa fudhata search aga godhee geessutti ni eegdanii ergasii immoo verify ka jettu kana irratti qofa klik gochuudhaan xumuruu ni dandeessan jechuudha. Taaskii kana akkuma duraan dursee isiniif ibsee warroonni malti akkaawuntii qabdan fuula namoota garagaraatti fayyadamuu yaalaadha isinii jechuu barbaada. Egaa taaskiiwwan adda addaa asirratti dhufaa jiranii jechuudha. CD airdrop kanarratti egaa taaskiiwwan kanneen illee hojjechuudhaan irraa fayyadamaa isinii jechuu barbaada. Gara isa lammaffaatti yeroo ceenu dhaggeeffattoota kan koo to market app yeroo ammaa kana kaffaltii nuuf kafalaa jiru coin nuuf kafalaa jiru tokkollee hin jiru warroonni jettan egaa akkuma asirratti argitan kaffaltii kanaan dura ana 29,643 toomaa naaf kafalee jira. Torbaaniin immoo irraa hojjechaa jira. Fakkeenyaaf hooma irra yeroo seentan akkuma asirratti argitan hooma irratti wanta nagamatti hojjedhe torbaan kana keessatti kan hojjedhe jechuudha 200 fi 13191 dha. Akkanumallee istaarii 18 qaba jechuudha. Akkuma asirratti argitan xiqqoo isin neetworkiin na biratti hojjechaa jiru yeroo kanatti so sanii fi so torbaan kana keessatti 230 fi 191 hojjedhe jira. Istaarii 18 qaba akkuma asirratti argitan. Isa kana kan hojjedhe tokkoffaa faarmii gochuudhaani asirratti geemii kana taphachuudhaani akkanumallee taaskis ka jedhu keessa seenuudhaan taaskii keessatti daily combo tu argama kan hojjechuudhaan taaskiiwwan adda addaatu argama taaskiiwwan kanneen erga hojjedhee booda naaf dabala jechuudha. Fakkeenyaaf isa duratti isinitti agarsiisee jira lakkoofsa kana asirratti ilaalaadha. Fakkeenyaaf 230 fi 191 dha. So taaskii tokko yeroo xumuretti immoo akka naaf dabalu ni ilaaltan asirratti. Dhaggeeffattoota kan koo taaskii tokko ni ilaalla. Taaskii tokko bonus taaskis ka jedhu kana keessan seena ergasii immoo claim ka jedhu kana rakkee gochuudhaan claim godha jechuudha. Ergasii immoo toomaa 2,000 itti naaf dabala jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo claim ka jedhu kana rakkee gochuudhaan salphumatti ni fudhadhaa jechuudha. Ergasii akkuma asirratti argitan taaskii kana claim godhee baafadhee jira. Kanaafiyyuu egaa toomaa coinii kana jechuudha 2,000 ni argadha jechuudha. 2,000 naaf dabala asirratti ni dhufa. Egaa akkuma asirratti argitan irra deebi'eetiin search gootan jechuudha. Ergasii immoo asirratti naaf dabaluu qaba jechuudha. Xiqqoo isii turree ni ilaalla. Asumarratti kilik goonee salphumatti haa ilaallu. Egaa akkuma asirratti argitan 230 ture. Amma 232 fi 192 tuqaan lamaadha jechuudha. Kan torban kana keessatti
keessatti walitti sassaabachaa jirudha. Isa kana walitti sassaabattanii torbaan xumuraa irratti dhaggeeffatan koo yeroo xumuraa torbaan xumuraa irratti jechuudha. Torbaaniin jechuudha gara tookinitti kan isiniif jijjiiran jechuudha. Akkuma asirratti argartan amma meeqa gahee jira 232 dha. Duratti 230 ture amma 232 dha. Ergasii immoo dhaggeeffatan koo maal gootanii asseetis kan jedhu kana keessa seenuudhaan salphamatti as keessatti kileem godhaa isiniin jira. As keessa seentanii asirra isiniif kaaya jechuudha. Bakka kana isiniif kaaya kileem godhadhaa isiniin jedha jechuudha. So ergasii immoo kileem godhatanii baafattanii gara isa jalqabaa toomaa kanaan dura qabdaniitti isiniif dabala jechuudha. Egaa haala kanaan taaskiiwwan as keessatti argamu kana hojjechuudhaan salphamatti toomaa kooyinii walitti sassaabattanii ergasii torbaan xumura irratti torbaaniin jechuudha. Kan gara tookiniitti isiniif jijjiiran kooyiniidha. Inni kun kooyiniidha. Inni irratti isinitti agarsiise immoo dhaggeeffatan kun kan asirratti ilaalle jechuudha. Tookiniidha. Toomaadha jechuudha. Akkuma asirratti argatte toomaa 29,643 hojjedhee jira hanga ammaatti. Inni asirratti argamu immoo inni kun kooyiniidha jechuudha. Toomaa kooyiniidha malee gara tookiniitti hin jijjiiramne torbaaniin garuu asirra kileem gootanii salphamatti gara tookinii keessanitti akka isiniif jijjiiramu gochuu dandeessanii. Egaa informationii lamaan isa kanadha. Keessattuu CD airdrop irratti of eeggannoo godhaadha. Warroonni malti akkaawuntiitti fayyadamtan viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.